kana beektuu laata? Wantoota ajaa'iboo qaama keenya keessaa kana beektuu? Qaamni keenya maashinii ajaa'ibaa fi wal xaxaadha. Saayinsii keessatti illee hanga ammaatti waa'een qaama dhala namaa harki caalaan isaa hin beekamu. Hariiroo kutaan qaama keenyaa tokko isa biraa waliin qabullee waan ajaa'ibaa fi ammallee qorattootaaf bulee haaraadha. Uumama kutaalee qaama keenyaa yommuu ilaallu wantoonni tokko tokko hojii asoosama fakkaatu waa'ee qaama keenyaa irratti odeeffannoo ajaa'iba jennu muraasa walitti qabanneerra. Uumama kutaalee qaama keenyaa keessaa tokko tokko yeroo ilaallu wantoonni tokko tokko hojiin isaanii asoosama fakkaatu waa'ee qaama keenyaa irratti odeeffannoo ajaa'iba jennu muraasa walitti qabanneerra. Hiddi dhiiga keenyaa yoo diriire addunyaarra si'a afur naanna'uu akka danda'u, gurrii fi funyaan keenya guddachuu hin dhaabu. Dheerinni hidda dhiiga keenyaa umurii fayyummaa fi guddina qaama keenyaa irratti hundaa'uun hanga tokko gargar ta'uu mala. Ta'us hiddi dhala namaa dugaleessaan kiiloomeetira 91 hanga kiiloomeetira 161 ta'a jedhamee tilmaamama. Kana jechuun utuu hiddi dhiiga keenyaa diriirfame dheerinni isaa addunyaarra hanga si'a afurii naanna'uu danda'a. Gurrii fi funyaan keenya guddachuu hin dhaabu. Kutaa qaama keenyaa keessaa jireenya keenya guutuu kan guddachuu hin dhaabne gurraa fi funyaan keenyaadha. Akka umuriin dabalaa deemuun funyaan keenya guddachaa, gurri keenya gadi dheerachaa deema. Kunis sababa harkisa lafaa yookaan giraafitii jijjiirama sababa umurii qaamaa fi gogaa keenya irratti uumamanidha. Si'a takkatti hafuura baafachuu fi liqimsuu hin dandeenyu. Yeroo waa liqimsinuu al takkatti hafuura baafachuu akka hin dandeenye hubattanii beektu. Kunis sababa huubi qoonqoo keenyaa yeroo waa liqimsinu cufamuu fi yeroo hafuura baafamuu banamuu qabuuf. Yeroo nyaata liqimsinutti kutaaleen qoonqoo keenyaa qindoominaan nyaati garagaraa keenyaa deemurraa dogoggoraan gara somba keenyaa akka hin deemneef hojjetu. Afur, tiroon keenya hojii 500 ol hojjeta. Hojii tiroon keenya hojjetu keessaa inni ijoo harkaa hanga keemikaala dhiiga jiru. Hojii tiroon keenya hojjetu keessaa inni ijoo tokko hanga keemikaala dhiiga keessa jiru madaalaa akka ta'u taasisudha. Guutummaatti garuu tiroon keenya hojii 500 ol qaba. Wantoonni akka viitaamin A, D, E, K fi B12 fi albuuda akka aayiranii fi koopparii kan kuufamanii fi raabsaman tiruu keenya. Waggaatti gogaa keenya irraa kiiloogiraama 4 kan ta'u gataa deemna. Gogaan keenya yeroo yeroon akka of haaressu beektu. Adeemsi kun akka fakkeenyaaf yeroo boofti gogaa isaa geddiratu kan ifatti mul'atu miti. Ta'us seelonni gogaa keenyaa dullooman du'aa yommuu deeman suutaan nurraa harcaanii gogaa haaraa jala jiruun bakka buufamaa deemu. Dugaleessaan dhalli namaa sa'aatii tokko keessatti seelii gogaa du'an kan 30,000 hanga 40,000 ta'an ofirraa gataa deema. Guyyaatti hancufa liitira tokko ta'u oomishna. Hancufni nuti oomishnu guyyaatti liitira tokko kan ta'udha. Harka caalaa isaa deebinee waan liqimsinuuf deebifnee kan fayyadamnudha. Jireenya keenya keessatti giddu galeessaan hancufa liitira 20,000 ta'u oomishna. Hancufa hedduu kan oomishnu yeroo nyaata nyaannu yoo ta'u, xiqqaa kan oomishnu immoo yeroo hirriba dhabnudha. Daa'imman hanga umurii ji'a tokkootti imimmaan hin qaban. Imimmaan keenya yeroo boonyu qofa utuu hin taane sababa adda addaan dhufuu danda'a. Daa'imman hedduun boo'uun beekaman maleeyyuu hanga umuriin naannaa ji'a tokkootti yommuu bu'an imimmaan akka hin qabne hubattanii beektu. Xannachi imimmaan oomishu daa'imman garaa keessaa yommuu jiran kan uumamu ta'us yeroo bu'anitti imimmaan oomishuu kan jalqaban garuu umurii gara ji'a tokkooti. Asiidiin garaa keenya keessa jiru sibiila baqsuu danda'a. Nyaanni nuti nyaannu akka bullaa'uuf kan gargaaru asiidii garaa keenya keessa jirudha. Asiidiin gaastirik asiidii jedhamu kun asiidota ciccimoo jedhaman keessaa tokkodha. Asiidiin kun bakkeetti dandeettii sibiilota tokko daandessuu yookaan baqsuu qaba. Asiidiin cimaan kun garaa keenya keessa taa'ee kan nun miineef sababa memberanii mukoos keessaa garaa keenya haguugee jiraniin. Maaliif akka muummannu hin beekamu. Muummachuun gocha yeroo dheeraaf saayinsistootatti gaaffii ta'edha. Maaliif muummanna kan jedhu irratti tilmaamni adda addaa kennamus hanga ammaatti ifatti gama saayinsiin wanti ifatee hin jiru. Yeroo dadhabnu beelofnu hirribni nu qabu yookaan yeroo namni biraa hamuummatu arginu ni hamuummanna. Gochi qaama keenyaa yeroo adda addaatti uumamu kun maaliif akka uumamu hin beekamu. Hojjaan keenya galgala caalaa ganama dheerata. Sababa harkisa lafaan guyyaa irratti kaartileejiin keenya walitti waan shunturuuf hanga tokko ni gabaabbanna. Galgala garuu dalgee gallee waan rafnuuf dugugguruun keenya hanga tokko of gadhiisee diriiruu waan danda'uuf ganama yommuu kaanu hamma tokko hojjaan keenya dheerinni keenya ni dabala. Garaagarummaan hojjaa keenyaa galgalaa fi ganama gidduutti uumamu miilimeetira muraasa hanga seentimeetira tokko ta'uu danda'a. Odeeffannee BBC Afaan Oromoodhaa waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa.